Jirtuu qeeroo fi qarree ilmaan biyyaa oduulee gurguddoo guyyaa rantanaa isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Dura irratti haasoo inni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tirampii fi akkasumas pirezidaantii biyya Raashiyaadhaa Vilaadimir Puutin jidduutti teessan arrallee akka malee miidiyaaleedhaa fi akkasumas liidaroota addunyaadhaa mara haaseessaa jira. Haasoo inni isaan lameen jidduutti ta'e kuni haasoo gartee biyya isaanii lameenii fi akkasumas haasawa addunyaadhaa poolitikaa ammaan tanaa kana kan jijjiiruu jaaniiti namni hedduun odeessaa jira. Isaan lachuutu biyya isaanii akka gartee dhaqanii ilaalaniif wal afeeruu isaanii isinii himeetiin jira. Kana qofa odoo hin taane inumaatu guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin biyya Raashiyaadhaa Vilaadimir Puutin guyyaa gartee Raashiyaan akka malee kabajju guyyaa gartee meeydee jedhanii beekamu biyya Raashiyaatti kan mee keessa ta'uusan pirezidaantii biyya Ameerikaadhaa Doonaald Tirampii fi akkasumas pirezidaantii biyya Chaayinaa Xi Jinping afeeruusaa miidiyaaleen adda addaa ibsaa jira. Kun inumaatu gartee hariiroon isaanii karaa saayibummaa takkaahuu karaa gartee korjol kan jedhanitti achi siqaa jirti jedhanii warri keessa beeku akka malee irraa odeessaa jira. Pirezidaantiin biyya Ameerikaa Doonaald Tiraamp BRICS duutee jirti jedhee miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Akkuma beektanitti BRICS tuni Chaayinaa, Raashiyaa, Indiyaa, Biraaziilii fi Saawuz Afrikaadhaan yeroo ijaaramtu yeroo ammaan tanaa biyyootan adda addaa ifitti ida'aa jiran yoo xiqqaatte akka uummanni keessa beeku himutti yeroo ammaan tanaa biyyootan 25 ol ta'uu isaanii ni yaadatama. Kana qofa odoo hin taane isaan kun gartee doolaaruma diiguuf deemanii tanaafuu nutis gartee isaan kana diinee jirraa yaada jiru miidiyaadhaaf ibsee jira. Keessaafuu yoo isaan kan doolaara itti fayyadaman taate nuti isaan hundarra teeriif parsantii 100 irra keenyaa yaada jiru miidiyatti ida'ee ibsee jira jechuudha. Sooretittiin WWEdha takkaa'u Linda McMahon jedhamtee tan beekamtu tan Doonaald Tiraamp gaggeessaa biiroo barnoota Ameerikaadhaatiif isiichi kaa'ee keessaafuu gartee biiroo barnoota Ameerikaadhaa guutuutti diiguudhaaf akka malee ta qophooytee jirtu yeroo ammaan tana miidiyaaleen adda addaa lola addaa isiirra bananii jiran akka gartee Doonaald Tirampii fi isii yaadanitti barnoonni karaa isteetaa akka deebi'uu barbaadan. Kana qofa odoo hin taane inumaatu Department of Education jedhamtee biiroo beekamtu san guutuutti diiganii warra achi dalagu hunda hojiirraa ari'uu barbaadan. Robert F. Kennedy kan John F. Kennedyin adeera ta'uuf yeroo ammaan tanaa aangoo isaa fudhachuuf deema. Aangoon tunis gartee tan Department of Health kan taatu yeroo adda addaa isa kana warreen gartee vaaksineeshina adda addaa kana hin feene akka malee isa kana dura dhaabbachaa jiran. Garuu koongiresiin biyya Ameerikaadhaa akka inni gartee achi dabree aangoo isaa fudhatu isaaf konfirmeeshina godhanii jiran jechuudha. Kunis oduu gaariidha. Markabni Ameerikaa guddaan Heerii Tiruuman jedhamee kan beekamu kan bahararra jiru achitti doonii gaazaan deemtu takkaa'u doonii gartee hojiidhaa guddoo wajjin wal dha'uusaa miidiyaaleen adda addaa ibsaa jira. Kunis gartee walleenuu dooniin tuni tan gaazaan biyya isaan hin feene geessuuf deeman saniifuu dhawee gartee akka garagalchuufi jedhaniiti warri keessa beeku irraa himaa jira. Pirezidaantiin biyya Hindii Moodiin Doonaald Tiraamp akka biyya isaarra teeriif hin keenyeef giiftii fideefii dhufee jiran. Giiftiin tuni isa qofallee odoo hin taane Elon Muskiifis giiftii fidee dhufee. Asan qofa odoo hin taane inni wanni dhufeef guddoon gartee akka biittisaa doolaaraas itti fayyadamti. Kana qofa odoo hin taane nuti inumaatu Ameerikaa wajjin dhaabbannee hojjenna yaada jiru. Doonaald Tirampii fi Elon Musk wajjin dhufee marii godhuusaa miidiyaaleen adda addaa ni ibsan. Gama kaaniin Raashiyaan keessaafuu uummanni Raashiyaadhaa Doonaald Tirampii fi Puutin waliin haasa'uu san ilaalchisee akka malee gammachuu qabanii jaaniiti odeessaa jiran. Kana qofa odoo hin taane pirezidaantiin biyya Yuukireen Zeleniskiin waliigalteen Raashiyaa fi Ameerikaa jidduu taatu. Yoo Yuukireen teebila sanirra hin jirre nuti nu biratti fudhataman qabdu yaada jiru miidiyaadhaaf himuusaa ni yaadatama. Kana hogguu gartee uummanni miidiyaadhaa Doonaald Tiraamp gaafatan. Doonaald Tiraamp Zeleniskiin achi jiraachuu baatus humaa takkallee jijjiiramni hin jiru. Nuti marii teenya itti fufnaa yaada jiru miidiyaadhaaf himee jira. Garuu jeen yooniin hogguun ani gartee Yuurooppii dhaqu torbaan dhufu keessaa yoo barbaachise isaa wajjin gartee achitti dubbachuun hin danda'a kophaa isaatti.
ammoo naa wajjiin gartee bikka walgahiirra taa'ee wanni inni gaggeessu akka illee hin jirtu yaadaju miidiyaatti oguu ibsu miidiyaaleen adda addaa addunyaadhaaf facaasaa jiran. Gama kaaniin haruma bahaa kana ilaalchisee pirezidaantiin biyya Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp nuutii fi Chaayinaa Raashiyaan bajeta nuti raayyaa ittisa biyyaarra baafnu kana yoo adda murre irra wayyaadhaa yaadajuu dhiheessaa jira. Kana jechuunis biyyi sadeentuni yoo xiqqaatte doolaara tiriliyaana 2 ol waraanarra baasnaa. Nuti immoo maallaqa kana gartee walqixa isaatti adda murree akkasitti biyya teenya yoo gargaarre irra wayyaadhaa karaa infraastiraakcharaa fi waan adda addaa irratti yoo maallaqa san baafne yaadajuu dhiyeessee jira. Yaanni kun gartee ammaan tana keessaafuu warra Ameerikaa biratti warra gartee akka military industrial complex warra jedhaniin gaa kaampaanoota biyya Ameerikaa gurguddaa kan meeshaa waraanaa hedduu oomishu biratti akka fudhatama hin qabne namni hedduun irraa mari'achaa jira. Yeroo hedduu Doonaald Tiraamp yaada akkanaa kana yeroo wanni dhiyeessuuf keessaafuu kaampaanoota waraanaa gurguddaa biyya Ameerikaadhaa kana akka gartee isaan wajjin negotiation takkaawu waan isaan biyya Ameerikaadhaa kafalchiisaa jiran akka irraa xiqqeessan waan barbaaduu fi yeroo adda addaa yaada akkanaa kana achi baasaa jiraniiti warri keessa beeku irraa haasawaa jira. Gama kaaniin pirezidaantiin Keeniyaa Ruutoonii fi Piraayiministerichi Itoophiyaadhaa Dr. Abiy walgahii isaanii Finfinneetti godhachaa jiran. Walgahiin tunis yeroo ammaan tanaa AU'n takkaawu African Union'iin walgahii isaanii tan 38ffaadhaa yeroo Finfinnee godhatan isaanis moggatechi baanii walgahii mataa isaanii godhatanii jiran. Walgahiin tunis keessaafuu gartee rakkoo biyya Horn of Afrikaalee biyyattan Horn of Afrikaa kana irratti marii tan taate yoo taatu yeroo ammaan tana waan gartee akka Egypt, Somaaliyaadhaa fi Eertiraa ni ilaalchifti jedhaniiti warri keessa beeku odeessaa jira. Gama kaaniin yeroo dabarte akka gartee mooraanni Keeniyaadhaa waraana ABO irratti lola bane isinilleen ni yaadattan jeetiin abdan. Dhumarratti Jawaar Mohaammed qeeqa Dr. Abiy irra qabu akkuma itti jabaatetti itti fufuu jira. Gama na duuba gartan kanatti footoo torbaan dabree Dr. Abiy fi gartee warreen OPDO keessa duraan turan footoo kaanii fi gama kanan ammoo guyyaa kaleedhaa yeroo Dr. Abiy waraanaa wajjin magaalaa keessa deddeemu tan garsiiftu laalchisee namtichi akka malee ibshakkaa jira. Ibshakkuu bira dabreeti kunoo waraanaa fi gartee warreen OPDO duraanii akka gartee nan kombalchineef je'eeti isaan jidduu deemaa jira yaadaju barreessee jira. Isinoo mee maal isinii fakkaatti yaada keessan koomentii keessa barreessaa. Oduun teenya tan har'aan tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagaan jiraadhaa.